kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota maatii chaanaalii reediyoo Dhaamsaa Nagaarra guddaa isin gabaatti isin jechaa har'aan tana kan itti argamu naannoo kilinika ilkaanii Dr. Fooziitti ana dhufu isin jaa Dr. Fooziini osoo ilkaan hin baqisiin dura tajaajila kannan dhukkubsataan sun dhibee biroo dhiibbaan dhiigaa dhukkuba sukkaraa asmii fi kana qabaachuu dhiisuu isaa addaan baafachuu qaba. Inni biraa dhukkubsataan sun dhalaa yoo ta'e ulfarraa yookaan ammoo ulfa qabaachuu isaa addaan baafachuu qaba. Inni biraa ilkaan buqqisuun dura nyaata nyaachuu isaanii addaan baafachuu qaba. Erga ilkaan buqqee booda jibrii fi bakka ilkaan buqqee godhame hanga daqiiqaa muraasa yookaan daqiiqaa 30tti ciniinanii tursiisuudha. Inni biraa hancufa keessan sa'aatii 24 qofaaf osoo hin tufin liqimsuudha ja'a. Dawaa isiniif ajajame akka isiniif ajajametti yoo fudhachuu hin danda'amne balaa waan qabuuf akka isin ajajni fudhachuu qaba. Ilkaan erga buqqee booda guyyaa sadii booda dhukkubni yoo akkasinitti guyyaa sadii booda dhukkubbiin akkasinitti hin dhagaamneef waan dooktarri isin ajaju guutuu qabdan ja'a. Inni biraa tajaajila wallaansa ilkaanii kenninu ilkaan nyaataman guutuu wallaansa haamaa fi funyaan cabee ilkaan uumamaan dabee biqilee yookaan immoo maal jedhanii dagoola jechuudha. Inni sirreessina ja'a wallaansa narbii ilkaanii akkasumas ilkaan wallaanamee hin fayyine buqqisuu wallaansa ilkaan daa'immanii foolii afaaniif badaa wallaanuu rigaadii ta'uu fi diiguu wallaanuu ilkaan namtolchee seeraamikiin warqiidhaan koompiitiriidhaan harkidhaan dalayna ja'a. Egaa inni biraa ilkaan dhiquu fi addeessuudha. Ilkaan balaan yookaan rukuttaan miidhame ni wallaanna bakka sanii hodhuu sasalphaa afaan keessaa gorsa tooftaa qulqullina afaanitti eegan bilisaan ni kennama ja'a. Egaa warri akkuma asirratti argitan Dr. Fooziin tajaajila ilkaanii fi wallaansa ilkaaniitiin wal qabatu kennuu irratti argama. Dhuftanii akka yaalamtan isin jaa har'aan tana seensumaaf viidiyoo gabaabduu kana isin waraabe. Egaa bal'inaan qabannee immoo abbichaa waliin boor sa'aatii akkanaatti akka isin maxxansinu yaada isinii seenaa waan hin dhaggeeffattaniif galatooma ulfaadha. Dr. Foozii Special Clinic Dental Special Clinic itti akka fayyadamtan promooshinii dalaguu qiyyaa galatooma.